Akkaataa lakkoofsa bilbila Facebook irraa itti jijjiiran nuuf dalagi ka jedhu namoota baay'ee koomentii jalatti na gaafataa ture. Deebii isaa barnoota isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Haala kamiin Facebook irraa lakkoofsa bilbilaa jijjiiruu dandeenya? Facebook irraa lakkoofsa bilbilaa jijjiiruu jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoon banattanii lakkoofsa yoo badee jiraate dirqama lakkoofsaan irraa jijjiiruu qabdu jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa ittiin Facebook bananne haala kamiin irraa jijjiirrachuu dandeenya ka jedhu isinii qabadheen dhufee haaraa taanaan chaanalii kanaaf subscribe, like akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanis koomentii irra naaf kaa'aa isiniin jecha. Facebook irra seenna daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisa. Facebook irra seenuudhaan sarara sadan as jiru kana tuqachuun gara seetingii adeemna. Sarara sadan gubbaarratti argannu. Yeroo san tuqnee deemnee mallattoon seetingii xiqqoon tokko gubbaarra ni jirti. Mallattoo seetingii gubbaarra jirtu kana irra yeroo tokkicha irra tuqanna. Mallattoo seetingii gubbaarra jirtu kanarra yeroo tuqannee gara fuula duraa adeemna jechuudha. Namoonni baay'een Facebookiin peejiin isaa jijjiirameera waan ta'eef confuse isin godhee jira. Salphaadha. Seetingii irra seennee booda sanduuqa kana keessa wanni nuti barbaannu ka jiru. Kana jechuun sanduuqa kana keessa jira jechuudha. Wanni sanduuqa kana keessa jiru immoo walitti hidhamee jira. Personal detailing, personal security, as performance verification. Yoo barbaanne asuma fuula kanarra sanduuqa kana keessa warra jiran kanarra irra tu'ina rakkina tokko hin qabu yookaan immoo see more in account center ka jedhu kanarra tuqu gara fuula duraa adeemna jechuudha. Lakkoofsa Facebookii keenya jijjiiruuf bakkuma kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna. Haala kanaan nuuf baasa. Asirraa kan nuti barbaannu personal detail waan ta'eef gara gajjallaa kana personal detail ka jedhurra tuqachuun gara fuula ittaanuu darbina. Personal detail ka jettu kun as jirti isiirra tuqannee gara fuula ittaanuu deemnaa jechuudha. Personal detail keessatti waan detailii keenya waan ta'e marayyuu achi keessatti arganna waan ta'eef personal detail irra tuqannee gara fuula ittaanuu deemnaa jechuudha. Personal detail irra tuqannee yeroo fuula ittaanuutti dabarfannu contact info jalatti fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaatiin yoo banattanii jiraattan lakkoofsa bilbilaa keessan achi jalatti argitu. Emailiif lakkoofsa bilbilaatiin yoo ta'es lachuu achi jalatti argitu jechuudha. Emailiif lakkoofsa bilbilaa agarsiisuun dhorkaa waan ta'eef irraa eenyu ta'een jira. Contact info kanarra achirra tuqachuun gara fuula ittaanuu darbinaa jechuudha. Contact info kana jala lakkoofsa bilbilaa keessan ni argitu. Achumarra tuqnee gara fuula ittaanuu deemna. Yoo emailiif lakkoofsa bilbilaa ta'e lachuu achirratti argina. Yoo lakkoofsa bilbilaa qofa ta'es yoo emailii qofa ta'es achirratti argina jechuudha. Kanaafuu ka irra jiru balleessuu keenyaan dura maal gochuu qabna? Add new contact ka jedhu biluudhaan jala jira. Balleessuu keenyaan dura lakkoofsa haaraa irratti dabaluu qabna jechuudha. Add new contact ka jedhu kanarra tuqannee lakkoofsa itti galfanna jechuudha. Lakkoofsa itti jijjiiruu barbaanne haaraa finnee itti galfanna. Ka irra jiru irraa balleessuun dura. Sanaan booda feetan email jira, feetan lakkoofsa bilbilaa jira, garuu nuti add mobile number ka jedhu irra tuqanna yeroo tokkicha. Sarara tuqachuun gara fuula duraa deemna. Yeroo achirra tuqannee gara fuula duraa deemnee haala kanaan nu baasa. Asitti lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu jechuudha. Koodiin gubbaan ni jira waan ta'eef fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo ta'e duwwaa 9 jettanii eegaluu dandeessu yookiin immoo 9 jettanii duwwaas dhiiftanii deemuu dandeessu. Koodiin gubbaarra yoo biyya biraa isinii fide change ka jedhu tuqattu rakkina hin qabu. Lakkoofsa bilbilaa erga galchinee kaane neextiin nu banamuuf maal filachuu qabna? Facebookii fi Instagramii walitti hidhaa yoo ta'e Facebookii biraa filannaa, yoo feetan immoo lachuu filachuu dandeessu rakkina hin qabu. Lachuu irratti galchuuf jechuudha lakkoofsa isa haaraa. Amma Facebookii waan ta'eef Facebook ka jedhu kana dura tuqanni jira san filannaa jechuudha. San filachuudhaan neextii tuqanna. Neextii yeroo isin tuqtan maal isiniif baasa? Lakkoofsa bilbilaa kana itti galchitaniitu yookaan immoo itti galeera isiniin jedha. Yeroo tokko tokko koodii isin gaafachuun mala koodii lakkoofsa haaraa irratti dhufe itti galchitu rakkina tokko hin qabu. Verifies booda gochuu dandeessu waa tokko rakkina hin qabu. Lakkoofsa bilbilaa san itti galchina. Neextii tuqne amma lakkoofsi bilbilaa you have added your number to the account selected. Facebook keenyatti lakkoofsi bilbilaa haaraan galee jira yookaan immoo itti galchiree jira jechuudha. Close ka jedhu kana tuquun duubatti deebina. Amma lakkoofsichi verify barbaaduu isaa irra tuqnee ilaalla. Lakkoofsa isaa haaraa yeroo tokko irra tuquun gara fuula duraa deemne verify barbaaduuf dhiisuu isaa hin barbaadu rakkina tokko hin qabu. Amma duubatti deebi'uudhaan maal goona? Lakkoofsa isa irraa jijjiiruu barbaanne irra tuquun gara fuula duraa deemne irraa diileetii goonaa jechuudha. Lakkoofsa haaraa itti galfannee jirra. Bakka bu'ee jira. Kanaafuu isa duraanii irra tuquun gara fuula duraa deemne Facebookii filanna. Facebookii filachuu dandeessu. Asitti Facebookii erga filannee kaane irraa delete goona jechuudha. Ka irraa jijjiiruu barbaanne san irraa haquu barbaanne san amma erga haaraa galchinee kaane delete from Facebook ka jedhu kun jira. Delete from Facebook ka jedhu kana tuquudhaan select jala cancel if delete qaba. Delete ka jedhu tuina
lakkoofsi sun irraa remove tahaa jechuudha. Kanaafuu maal hubachuu qabdu asirratti jalqaba kana delete gochuu keessaniin dura lakkoofsa isa haaraa itti galchuu qabdu jechuudha. Erga isa haaraa itti galchitanii verify gootanii kaatanii isa lammaffaa isa hin barbaanne isa duraan irra ture isa duraan Facebookiin ittiin baname sana irraa delete goonaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba isa haaraa galchina sanaan booda erga galchinee finnee kaane isa duraan irra ture sana irraa delete gochuudha kan nuti qabnu malee dura delete gochuu hin qabnu jechuudha. Dura delete goona taanaan rakkina uumnaa jechuudha. Kanaafuu dirqama jalqaba isa duraanii galchina haaraa galfannee kaane ka duraanii irraa delete goonaa jechuudha. Personal detail numa keessa galtanii argattu haala kana irraa jijjiirradhaan isiniin jira. Egaa barnoonni keenyas kana fakkaata. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa. YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.